Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin haa qaqqabu hojjeen irraa oduu guyyaa irraaf jenne isinitti himna oduu keenya irraa waliin aan Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenyam. Godina Shawabaa ana Fantaalleetti sababa saamicha lafaatiin weeraraa fi dhukaasni hawaasa nagaa irratti kallattii baafi dhiyaanichaatiin banamee nageenya hawaasa horsiisee bulaa Karrayyuu fi Tuugoolaa jiraachuun beekame. Sababa godina addaa sabaa Argobbaa hundeessuu jedhuun mootummaan biyya bulchaa jiru lafa horsiisee bulaa aanaa Fantaallee walqixatti muree bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchaa akka jiru jiraattonni ifa godhaniiti jiru. Sababa kanaanis walqabatee yeroo garagaraatti dhiigni jiraattota aanichaa dhangala'aa tureeti jira. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee fi Boosat baroota dheeraaf diina gama daangaatiin lafa isaanii dhiibuu tokkummaan ofirraa faaccisaa waan turaniif mootummaa yeroo ammaa sabaa fi sablammoota adda addaatiin walitti buusuun cabsuu kan barbaadu ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 12 bara 2020 lolaa hidhattoonni saba Argobbaa humnoota poolisii addaa naannoo Amaaraa wajjin ta'uun lafa carcar bakka funyaanyaa furoo jedhamtutti horsiisee bultoota nagayaa galaa isaanii tikfataa jiran irratti bananiin namni sadii madaa'uun beekameeti jira. Namoonni madaa'anis namni lama dhalattoota Karrayyuu yoo ta'an namni tokko immoo dhalataa Tuulamaa kan aanaa Boosaatirraa dirmannaan bakka dhukaasaa dhaqqabee ta'uun odeeffannoon ni ifoomsa. Namoonni madaa'an kun yeroo ammaa hospitaala magaalaa gudditti aanaa Boosat kan taate Oolaancititti wal'aanamaa jiraachuunis beekameeti jira. Sabni Argobbaa godina yookaan aanaa mataa isaa waan hin qabneef daangaa naannoo Oromiyaa gama lixaa aanaa Fantaallee jiruu fi daangaa bulchiinsa naannoo Amaaraa baha aanaa Minjaar Shankooraa jedhamtu gidduu maxxanee jiraachaa kan ture yoo ta'u maqaa saba Argobbaatiif godina addaa dhaabnaatiin mootummaan lafa aanaa Fantaallee Arroolee jedhamtu guututti muree bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala galcheeti jira. Arroolee keessaa lafa akka Haroo Arbaa, Malkaa Jiiloo, Eddoo Guddoo, Eddoo Xiqqoo, Eddoo Qalloo, Borbor, Dhiibuu Dammaa jedhamanii fi roga biraatiin lafa Korkee jedhamtu duuchumatti godina addaa saba Argobbaa godhaniiti jiru. Lafa horsiisee bultoota aanaa Fantaallee hawaasa Karrayyuu fi Ituu Korkee jedhamtu kan bulchiinsi naannoo Amaaraa maqaa isii gara Aawora godaanaatti jijjiiratan irratti bulchiinsi naannoo Amaaraa taappeellaa dhaabbachuun kanaan dura mormii gaggeessaati ture. Mootummaan bilchiginnaa immoo lafa tanaa bulchiinsa naannoo Amaaraatiif murteessuun akeeka godina addaa saba Argobbaa dhaabuuf karoorfatee hojjechaati jira. Jiraattonni naannichaa taappeellaa kana mormii cimaan hoggu 2-3 buqqisanillee yeroo ammaa humni poolisii federaalaa achitti ramadamuun taappeellaa eegaa akka jiru jiraattonni naannichaa addeessaniiti jiru. Lafti horsiisee bultoota aanaa Fantaallee gama baatiin paarkii Awaashiin yoo qabatamu gara kibbaanichaatiin lafa Shankoora warshaa sukkaara Mataaraa fi oomisha kuduraa fi muduraa abbaa qabeenyaa Alamuddiiniitiin fudhatamee kan jiru yoo ta'u gama kaabaatiin immoo hidha laga Bulgaa jedhamuun lafti Aartuu jedhamtu guutumatti mootummaan to'atamtee kan jirtu yoo ta'u gara lixaatiin immoo lafti Arroolee kan armaan olitti gabaasa keenya keessatti maqaa isii isiniif tarreessine cufti bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galfamuun aanaan kun guutumaan guututti tooftaa shiraatiin liqimfameeti jira. Horsiisee bultoonni aanichaa immoo kallattii cufaan daangeffamanii rakkoo hamtuuf saaxilamuun iyya dirmannaa dhabdee iyyachuu irratti argamu. Tibba darbee gama baha aanichaa naannoo paarkii Awaashitti dhukaasa hidhattoonni naannoo Affaar hawaasa horsiisee bulaa irratti bananiin namni 2 kan wareegamee fi 3 immoo madaa'uun kan yaadatamudha. Itoophiyaatti namoota dabalataa 179 irratti vaayirasiin koronaa argamuu fi dabalataan dhukkubichaan lubbuun namoota 2 darbuun beekameeti jira. Sa'aatii 24 darban keessatti namoota qorannaan taasifameef 4,885 keessaa namoota 179 irratti vaayirasiin koronaa argameeti jira. Walumaa galatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 3,345 ga'uu isaanii ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddaseen beeksisaniiti jiru.
naannoo Oromiyaa qofa keessatti qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoota 12 irratti vaayirasiin koronaa argamu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksiseeti jira. Sa'aatii 24 darbanitti naannoo Oromiyaa keessatti qorannoo samuuda namoota 126 gaggeeffamu biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksiseeti jira. Namoota vaayirasichaan qabaman kanneen keessaa 8 dhiirota yoo ta'an 4 ammoo dubartoota ta'uunis beekame. Umriin isaanii waggaa 23 haga waggaa 48 jidduu ta'uunis gabaafameeti jira. Baatii tokko keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dachaa 10 dabalu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Baatiiwwan jalqabaa lamaan keessa namoota 150 qofti vaayirasichaan qabamu eeruun baatii takka keessatti dachaa 10 dabalu Inistituutiin Hawaasa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Weerarichi yeroo garagaraatti saffisaan dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimaa taasisuun akka barbaachisu Inistituutichi Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed waltajjii marii hariiroo Soomaaliyaa fi Somaaliilaand irratti hirmaachuuf Jabuutii galaniiti jiran. Jilli muummeen ministeera federaalaa Dr. Abiy Ahmedin durfamu waltajjii marii hariiroo Soomaaliyaa fi Somaaliilaand irratti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf Jabuutii galuu isaanii waajjirri muummee ministeera beeksiseeti jira. Mootummaan Jabuutii Somaaliilaand fi Soomaaliyaa gidduutti jaarsummaa jalqabe. Somaaliilaand waggaa 29 dura mootummaa jiddu galeessa Soomaaliyaa irraa fottoquun bulchiinsa walaba mataa isii kan hundeeffate ta'uun ni beekama. Somaaliilaand hagaarraatti guutuu addunyaa irraa beekamtii tokkollee osoo hin argatin kan turte yoo ta'u waggoota dheeraaf kutaa Soomaaliyaa kan biroo irraa haala addateen tasgabbii fi sochii dinagdee fooyya'aa qabaachaa turte. Haa ta'u malee mootummaa jiddu galeessa Soomaaliyaa fi bulchiinsi Hargeysaa garaagarummaa jidduu isaanii jiru karaa nagaatiin furuudhaaf marii kanaan dura godhan osoo hin milkaa'in ture. Jaarsummaa mootummaan Jabuutii haariyaatti amma jalqabe irratti hirmaachuun pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bu'ii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohammad Abdullah Farmaajoon magaalaa Jabuutii kan seenan ta'uunis beekameeti jira. Gama biraatiin hooggantoonni biyyoota baha Afrikaatis marii kana irratti hirmaachuuf garasitti imalaa jiraachuun beekameeti jira. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen guutuu addunyaatti argamtan OJN irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jennee kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Odeeffannoo isinitti himuun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. Odeeffannoo biraatiin yeroo biraa haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.